Ijootiin isinitti himama. Dhalattoonni Oromoo godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda Baqqoo Jimmaa irraa haleellaa milishaa Amaaraa Faannoo Jaamaniin buqqaafamuun magaalaa Siree buufatanii turan osoo haalli nageenya amansiisaan hin uumamin gara gandaa irraa buqqaanetti akka deebinuuf qaama mootummaatiin dirqisiifamaa jirra jedhan. Haleellaa milishaan Amaaraa baatii fulbaana Dabreerraa eegaluun irratti baneen namoonni hedduun ajjeefamanii qe'ee qabeenyi barootaaf horatan gariin saamamuun kan hafe ibiddaan barbadaa'uu kan ibsan lammiileen kunneen qaamni mootummaa deebisee nu dhaabuuf hojii tokkollee osoo hin hojjetin yeroo haleellaan milishaa Faannootiin raawwatamu itti fufee jirutti gara ganda keessanitti deebi'aa jechuun dhumaatii marsaa biraatiif nu qopheessuudha jedhan. Namoota milishaan Faannoo gandichaa buqqaase keessaa gariin isaanii dhalattoota Oromoo bara 1995 sababa hongeetiin godinaalee Harargee keessaa buqqaane Wallagga qubsiifaman yoo ta'an haala yeroo ammaa isaan mudateen gara magaalaa Finfinnee fi Adaamaatti godaananii namoota dhuunfaa irratti hirkataniiti jiru. Ijootenyatti aanuun hojjettoonni daandii xiyyaaraa Itoophiyaa dhalootaan Tigireetaan dhiibbaa mootummaa bilxiginnaa dhiyeessuun xiyyaara keessatti dhokatanii gara biyyoota birootti baqachuuf dirqamuu isaanii CNN'f ibsani. Yeroo garagaraatti xiyyaarota Itoophiyaa gara Beeljeemii fi Yuunaayitid Isteetsitti imalan keessatti dhokachuun haala nageenya isaaniif hedduu yaaddeessaa ta'een gara biyyoota birootti baqachuuf dirqamuu isaanii CNN'f kan himan teeknishaanonni daandii xiyyaaraa Itoophiyaa kunneen dhiibbaa murni aangorri jiru addatti dhaloota Tigraay irratti raawwatu murtoo kanaan isaan ga'uu ibsanii jiru. Maatiin isaanii labsii yeroo muddamaa addatti dhalattoota Tigraay irratti xiyyeeffate hordofuun sababa eenyummaa isaanii qofaaf hidhaatti guuramu CNN'f kan ibsan hojjettoonni daandii xiyyaara Itoophiyaa kunneen hireen maatii isaanii mudate isaaniifis akka hin oolle hubachiisuun hojii gaarii dhaabbatichaa keessaa qaban dhiisanii baqachuuf dirqamuu isaanii himani. Uummata Oromootiif wabiin isaa hidhannoo qofa uummanni Oromoo hidhachuu qabaa jedhan hoogganaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaa Koomaandar Adaree Tola. Koomaandar Adaree diina dhufu waan hin beekneef uummanni Oromoo hidhachuu qaba jechuu isaanii waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godina Shawaa Lixaa gama fuula feesbuukii isaatiin ibsee jira. Hammam hoogganaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaa kun uummanni Oromoo hidhachuu qaba ejjennoo jedhu isaa calaqqisuu malee mootummaan isaan tajaajilan uummata Oromoo irraa hidhannoo hiikuuf balaaf saaxilaa jechuun ni beekama. Haleellaa milishaan Amaaraa godinaalee Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu, Wallaggaa, Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaatti irra deddeebiin raawwachuun namoota dhibbootaan lakkaa'aman fixanii qabeenya hawaasichaa itti barbadeessaniif bu'uurri murni aangorri jiru uummaticharraa hidhannoo hiikuu akka ture jiraattonni irra deddeebiin OMN'f ibsaa turanii jiru. Ijoo keenya gama birootiin hirmaannaan mootummaa Isaayyaas Afwerqii keessatti qabu olaantummaa gaanfa Afrikaatti horachuudha jedha xiinxalli The Conversation baase. Waraanni Tigraay karaa lama Eertiraa waggootaaf addunyaan qollifamturraa oolchee jira. Dhimma keessoo Itoophiyaa seente akka bocetus mijeessee jedha xiinxalli kun. Imaammatni Eertiraa kan qajeeltoo hin qabnee fi ayyaan laallattummaan kun garuu bu'aa hedamee osoo hin taane bu'aa faallaa fidaa jedhame. Ijooteenya xumuraatiin waraana waliinii Itoophiyaa keessatti dirooniin waraana biyyoota alaa mootummaa federaalaa tumsuun waraanicha irratti hirmaatu gabaasaaleen mul'isan ibsaa jiru. Dirooniiwwan biyyoota akka Chaayinaa, Tarkii, Iraanii fi Gamtaa Imiraatota Arabaa waraana Itoophiyaa kanarraa qooda fudhataa jiran jedhamuun kanneen caqafaman yoo ta'u, baatii amajjii 8 bara 2022 kana keessa kutaalee biyyattii finciltoonni keessa socho'an keessatti haleellaa raawwataman lubbuu lammiilee nagaa baddee jirti. Dirooniin Tarkii Bayraktar TB2 amajjii 8 2022 kaampee baqattoota daddabiit kan Tigraay keessatti argamu rukutuun namoota 50 yommuu ajjeesu dirooniin Iraan Mohajar Jahajamu amajjii 6 2022 Oromiyaa lixaa naannawa Gidaamitti haleellaa raawwatu isaa ragaaleen saatalaayitii qorattoota dhaabbata Neezerlaand Paakspees jedhamuun ifoomse ni mul'isa. Haleellaa diroonii Itoophiyaa keessatti raawwatamuun miidhaa lammiilee nagaa irra geessisuuf mootummaan Itoophiyaas ta'ee humni qilleensa Itoophiyaa ni waakkatu. Hayyangaa daawwattoota OMN oduun ijoon sa'aatii tanaaf qabanne san gammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa